akkuma isiniin jedhetti ijoollee baay'ee qaba. Amma waggaa tokkoof waggaa lama duratti mucattiin keenya tokko irratti viidiyoo qabatee viidiyoo sanii sodaachisee birrii irraa fudhata jedhanii turan. Viidiyoo wajjin ciise. Mucattiin biyyatti hiriyaa qabdi. Mucattiin sun amma viidiyoo waliin ciise moo ani naangalu haasaan maraan kun viidiyoo waliin. Mucattiin mana kontiraataa baasee mucattii sanirra viidiyoo qabeet viidiyoo sanii sodaachisaa birrii irraa fudhataa ture. Achin baanaan koottu nu biratti jennaan mucattii sanii akka nuyi dubbisnu oduma beeku lakkoofsa ishee jalaa lakkoofsa nu wajjin itti dubbistu san lakkoofsa jalaa geeddareet mucayyoo nu jalaa balleesse. Mucattiin sunis mucuma ijoolluma keenya ijoolluma shawaati mucattiin sun. Amma gini akka eessa jirtu hin beeku mucattii san. Mucayyii hiriyaa kiyyatu dubbisaa ture. Lakkoofsa kiyyas lakkoofsa ishees bilookii jalaa godhee nu jalaa bilookii godhee nu jalaa balleesse. Gini immoo yoo namni jabaan jiraate namni qaamaa qabaatu yoo jiraate mucattii kan reeffasii biyya galchuu hin dandeenya. Namni gargaarus hin jira. Ijoolleen namni baay'een hin gargaara. Reeffi ishii eessa akka jiru hospitaala kam akka jiru yoo addaan nu baase in ergina nuyyuu baasne jechuudha. Thank you. Bareeda deemaa jira dubbiin. Namichi kun nama rabbiin sodaatu miti. Nama dubartii mana talabaatii baasee jireenya isaa jiraatu. Nama dubartii mana ijaazaa intalli isiini. Intalumaan jaarsan biyyaa qaba jettee asirra teesse suni. Warra ni viidiyoo irraa fudhate keessa tokko hubattanitu. Isii wanni nu beekuu qabnu nama mucaa dhugaa akkuma reef siin jedhe akkuma mucattiin tun akkuma siin jedhe jette wayii mucaan kun gara Amaaraa gara Walloo kana siin jedhe sitti himee ture. Mucaa beekumsa badetti an intaloon asirratti dhuftee ragaatti booda wanna beekumsi nirra jiraatu jechuudha. Wanni beekumsi nirra waan hubadhe boleetti kokoye. Intaloon inni siin namicha qabsiisuu diddeef intaloon inni siin waa'ee namicha kanarraa dubbachuu diddee as jala teessee waraabdeetti ergitee indagana waa'ee keetii miidiyaa irra taasamaa jetteef viidiyoo babbareedaa irraa qabaa jechuudha. Obboleetti. Namichi kun jechuudha viidiyoo kee ilaala beektee. Namichi kun hoggaanani mana isaa jiraadhurree viidiyoo kee ilaala gastii kee irratti irree hin gala mucaan kun beektee. Mucaan kun jechuudha ani irree viidiyoo kee an bare namicha kanaan daandii namicha kanaatiin namichi kun gastii kee irratti ayyee namichi kun hin beeka gastii baasee inni ijoollee aaraa jechuudha. Akka barbaade godhee viidiyoo irraa waraabbataa sana booddee ijoolleen yoo obboleettii miti haati biratti ajjeefamte hin dubbattu. Maaliif? Waa hubanna dubbadhu giftii ko. Gini wanni beekuu sinirra jiraatu. Maqaan isaa ani Amaarifaadhaan nan dubbadha. Ijoolleen as jala jiru beekte. ማወቅ ያለባችሁ ነገር ቢኖር ይሄ ሰው ላ እንደባትን ሰነ ለብሲ ለብሳል አነ ለብሳይሳ እና ዜና ባለማ ብራቲ እሺ አተው ግን ወነ ስንረጅራችሁ ወነ ቀቦች ስንረጅራችሁ ጀቹድ ሙጫን ኩኒ አማራ ኦሮሞ ጀደን ደሙ በሌሰረት ወጋውጆት ኢጆሌን ሳኒ ጀቹድ ኢጋ በሆኑ ትራኒ አስረት ብያ ከነ ከሰት ማለፊ ነመከኛ ጀዳኒ ትጥዲያቱ ብሪኩማ ዲግዳም ይላማ እራፉዳቴ ሙጨይቲን ተቆ ጨላላ ታቴ ቶርቴ መራቴ ቶርቴ እሺን ተቆስ ኢጆል ማጎንዳሪ ኢየሩስ ጀደምቲ ብሪኩዳ ኩማ ኩዳሰድ ጀላ ፉዳቴት ኦጋሽን ቢጀጋልቱ ብሪሲ ኢነርጉ ጀደን ጀላ ዶወት ቤክታኒ ነምኒ ኩኒ ነማ ሀማዳ ማሌ ዘሪሪ አዳንም ባሱ ኢጆሌ ባየረት ተባታ ሙጫን ቀበሜ ቢጀጋሌ ኦጋዱ ፊያማ ወጋለ መፋጅር ቀበሜ ቱሬ ወጋ አሱማ ከሰት የቹድ መቃሳ ንድጉማ ትቤቱ ማሊ መቃንሳ ሀጊጊ መቃንሳ አንብያ ሳንስ አንብያ ከናስ ገዛኝ ይፍሩ ጀደማ ጠሎታ ጣየቲ አማማቲን አንጅራተን ደብረ ብርሃን ጅራቱ ለኮሱ ማይሳ ከነራፉ ለኮሱ ምንም አብዳት ወይ ገዛኝ ነው በር ፖሊስ ኦኬ ቪዲዮ ጅቹ መንገቲ ቴፊ እሺ እኒ ጆሌ አማራስ ኢጆሌ ኦሮሞስ ኢሉማ ጨገደቹላ ቪዲዮ ራ ፉዴ ከነስ እንጀዳ ዱረ ወኒ
Gani wanni addaan baasuu dandeessan namittiin hoggaa mucayyoon duute yoo jedhanii mashaawarri ishiin qabattee ittiin deemte mashaawarri ishiin qabatte makiinaan suni yoo inni irree hin danda'u jedhe lakkoofsa mashaawarri nuttaa kennu nuyi gara nama beeknutti itti dabarsinee namichi kun አንዴ በአማርኛ ያላችሁ ልጆች ይሄ ልጅ የአጣዬ ልጅ ነው። ስሙ ገዛኝ እፍሩ ይባላል። ደብረ ብርሃንና አጣዬ ነው። አጀለ ጅራቴ ሞዴሬተር ገልቻ ወርቄ ወርቄ ንጉሞ ጀለ ጅራቴ ወልና ገልቻ ወርቄ ጀለ ማራ ጨራን ሲያደቆባ ኑገራበር ባድኔ ሙጫር ገኔ ጋኔ ወልት ገዲያን ያፈን ዮሞ ጀለ ጅራቴ በሬ ፈታናቴ ፎሎ ዴቪስ አየ ሜወል ገልቻ ሜ ወርቄ ዮ ጅራቴ ወርቄ ወርቄ ረን ማለር ጋር ዋን ወር ግኒ ወርቄ ቶርባ በሬስ ሚር ኬኒ ፎሎ ዴቪስስ mubee ani wanni ammasitti amma shingaltutti wanni dabarsu qaba. Maal sitti fakkaate mubee ani Saudi keessan jira ijoolleen baay'een as akka jiraatu nan beeka. Ijoolleen baay'een kontiraata dhufanii ba'uu barbaadu. Eessa akka ba'anii ijoolluma keenyatu janajjanii baasa ijoollee kana beektaa. Dallaalaan wanna ta'e si kana saba ijoolletti mucaytti kana naa dubbisi haa baatu jedhee dubbisiisa. Mucaytti sun hoggaa baatu amma 10,000 amma 7,000 kaffaltee baati amma shaaworaa jechuudha. Baani immoo wanna gaarii irratti dhiifamaa naamiti garuu ani Dubaay hin jira. Waa tokko isinii hima. Mucayyoon kun mana kontiraataa reegalte ammam geechee jirti. Tokko kana lakkoofsa arabaa jettanii immoo kan isin gaafattanii lakkoofsa arabaa karaa salphaa karaa isin argattanii mucayyoo tana dhuguma haramni kun akkanas godhe yoo jettanii mucayyoo kana haramni yoo iqaamaa dalagsiisee fi jiraate lakkoofsa paaspoortii mucayyoo yoo farkaa qabaattan warra farkaa qabdanii kompiitara keessa galchaa lakkoofsi madaamii ishii ni ba'a jechuudha. Lakkoofsi araba sanaati jechuudha. Akkasitti karaa salphaadhaan argattu. Kanaaf isiniin jedhan lakki warqee ishii miti garuu. Galatoon ulfaadhu warqee isin ijoollee jaartan ishii kana. No. Anaadha. Warqee biraati moo ishii kana? Kan isinitti hin biyyaa baate ergeeyyuu. Kan isinii ka suuraa ofirraa qabu kana. Ana akka jedhe turkutan hin beeku. Paaspoortiin bukkeedhaan jira beektaa? Si qaxxaa bari. Paaspoortii bukkee kana mandus. Paaspoortii bukkeedhaan jira. Kader si ergee jira. Masaa qofata jedhu. Kalaas ayya. Koppii masaan qabattee bakka feete deemtee ittiin gaafachuu hin dandeetta. Wanni ijoollee tanni lamaan wahuma kana nu himuu didanii jawaala nurraa kaasuu didanii gurbaan kun ammoo warra mucattii bira jirtu ta mucattii xalabaa baafte tana irraa lakkoofsa warra mucayyoo duutee tana fudhatee hin barbaanna maaliifin miidiyaa irra na baaftan jedhee warra mucattii teessi. Turammaan naa dhaabbadhu. Mucayyoon seera qabeettidha. Xalabaa dhabaddi. Xalabaa bachisiisan. Mucattiin ammoo bachisiisan. Dhaggeeffadhammaa qabadhu. Amma yoo mucaan kan rabbi haa jiraachisu hoo kan tuuti taate. Faaksiidhaan imbaasiidhaan hin ergamaaf. Alaaxurmoo imbaasii Itoophiyaa imbaasii Riyaadiin feesbuuk irratti gadi dhiisa. Alaaxurmoo jecha hoo warra seera qabaachuu taate jecha. Yoommoo silaa jiraatu taate silaa jiraatti rabbi haa jiraachisu. Inshaallah. Bara harma jalaan taayitti naggee filuutu irraa wallaaleetu. Hoo kan nama qaamaa qabu taate warri mustashfaadha faaksii alaaxurmoo imbaasii Riyaaditti laxxafa imbaasii Riyaad feesbuuka gasii feesbuuka jalatti gadi hin dhiisu. Achirratti seeggatuu danda'a jecha. Laakiin ammoo ijoollema tana qoradhaa mardiyyaa jettanii fi ammaas eenyu ijoollema tana qoradhaadhaa waan isaan waan bangaa'iin akkamitti ba'a. Namni haadisaa tokko bonqaan bangaa dhiisii arabnu hin ba'u jecha. Amma waan hundinuu qoratamee marrajaan kennamuufi mana hidhaa keessa namni hin ba'u. Yusuf Darbiyaa keessatti seera biyyaati jecha. Abbaa fedhaa ta'u. Akkamitti ba'uu danda'a bangaaliin kunis? Laali qeerroo walloo amma jechuudha. Kanaan duratti mucuma keenya mucayyoo jaldu tokko manuma isaa keessa turte achi heerumtee jidda deemteetti mana hidhaatti duute mucayyoon tokko beektee mucayittii sun hoggaa duutu jechuudha. Mana hidhaatti bilbilaniit mucayyittiin kun akkanatti bakka kanatti duute jedhanii nutti himan. Reeffa ishiis gara biyyatti ergineera gara waggaa 5 waggaa 7 ta'a beektee. Amma mucayittiin kun yoo mana hidhaatti jechuun hin beektaa jechuun isheen foormii guuttee duute